አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ምርቶቼ ሀባቢዎቼ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ አለሁ አልሐምዱሊላህ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። እናንተስ ስራ፣ ጤና ሁሉ ሰላም ነው? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። በጣም ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እና አዲስ ሆናችሁ ገባ ገባ በሉ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ማለት ነው። ነባሪ ሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ነው የምላችሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉልኝ። ማለት በቃ አለ አይደለ ኮሜንት ምናምን እያስቀመጣችሁ ዛሬ ሪስቴ ምን ይላል መሰላችሁ? እኔ ልጅ በጣም ነው የምወልደው። በጣም 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 ነው የምወልደው ማለት ነው ልጅ። እኔ እንጃ ግን በእርግጥ ኢትዮጵያ እያለሁ ትዳር ነው ይባል ምንድነው ትዳር መያዝ ልጅ መውለድ ምናምን እንጃ እንዴት እንደሚያስጠላኝ። ግን እዚህ ሀገር ከመጣሁኝ ደግሞ በቃ አይደለ ሁሉም ነገር ተቀይሮ ማለት ነው። ትዳር ልጅ ምናምን ማቀፍ በጣም እመኛለሁ። አላህ ያሳካልኝ ኢንሻአላህ። ማግባት አግብቻለሁ ኢንሻአላህ ይወልዳለሁ ብዬ አስባለሁ። እና አስተያየት ኮሜንት ምናምን እያደረጋችሁ ማለት ነው ልጅ የምትፈልጉት ትዳር አሪፍ ነው የምትሉትም ኮሜንት ላይ ኮሜንቱልኝ ነው የምላችሁ። እና ሰላም ሰላም ጆሌ ኦሮሞ ከምድርተኒ ፈያ ከሰኒ ነጉመ ከሰኒ አልሐምዱሊላህ ነጋሂያ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወሬ ሙስሊማታትን ወሬ ማን ተብራ ወርደታን ለሸማሸማ ስኒ እንጀራ አነጋሂያ አልሐምዱሊላህ እስነከም ጀጀባቱ አንጅራ መትዱሬን ኪያ ሐራ የቹ ዋይ ዳኢማቲ በይተኒ ዋይ ዳኢማቹኒ ነምነከ ኪያ ዳኢማ ጃለቱ ጅራ ከንጀሩራ ዳኢማ አርገቹፍ ያው ዳኢማ እኙኑኒ ወይምፈዳ አልጓዱበቹፍ ያው namni daa'ima jibbu hin jiru daa'ima hin jaallanna hundumti keenyayyuu akkuma isiniin jedhee yeroon biyya jiru bakka namni heerumee daa'ima argachuu ምናምን ከjedhamu dur jechuudha waan jiramti heeruma yeroo jedhamu akka waan namaaf hojjettu ta'anitti ilaalan ture beetanii tidaarii kan jedhamu kana yeroo ammoo bara dhuftanu hin beektani waan hundinuu yaw isiniif galaa dhufa waan ta'eef እና ማሞቹ ገረ ዳይማቲ ዱባዱበቹ በቃ ዳይማ አርገቹ ባይ የተኮናዋ ኢንሻአላህ ዱባይና ጎዳ ከን ዳይማ አርገዱ ኢንሻአላህ ያው ነምኒ ቡልቲ ጃራት ዳይማ ማርገታሚ እና ዳይማ ባይ እንጃለ አመጆሌ አረባ ሀናን ጉዲሳ ጆሌ አረባ ይሮን ጉዲስ ግን ደስና እቲ በቃ ጆሌ ኒሮን ጉዲስ ሆነቹዳ ማለፊ አካባቢ ጆሌ ኪያት ወላሂ ይሮን ቢየድሩ በቃ ጆሌና ማከነሌ የወሽን ቀጥ ቁልቁሎፍት ማለት ዱንጋቹ ይዋየን ጃለዱ እና አስትገሩ በቃ እንቤት ተነጆሌና ረባስሌ ቁልቁሉዳ ማሉዳ በቃ እንድራምቲ ዱንጋቹ ፍስባይ ደስነቲያቴ እና ይሮን ጀላላላ ቆይቾ ጃለሊ ጆሌ ዳይመኒፍ ቀቡ ባይቶ ኩንት ኢዳ ይጅራ ቤተኔ ማለፈ ከተይ ገሩን አንገሉ በቃ ይሮን ዳይማ ከና ሉካና ራጅጂሪ ራዲቂ ተፍሴ ከየቹ በቃ ነማርት ያከማለ ከዋንኪ ያተቹ ለቀፈ ጎሌዱን ገደቹ ያኔ እንቆፍ በቃ ሉን ገደ ስንንድላ ናሚ ኢንሻአላህ እንዱ መከኛ ሁረቢን ዳይማ ከሪ ቀብዶ ዳይማ ሰሙን ሲነጋ ዳይማ ቃምንሽ ነጋ ዮሌ ጋሪ ረቢን ፈከኑና ወሬ ሄሩን ተነስ ወሬ ሄኔሩንስ እንዱም ተከኛዩ ኢንሻአላህ ረቢን ልሙን ፈከኑና ልሞቹን ያው ያኒ ሊሞጀቹኒ እንድራምቴ ማንዝራ መጆለ ያኒ ኢጄ ሄን ከሰን የበተነ ኢልሞ ፊጀቹን ያኒ ቃመ ከሰን ዋንተ ኤፍ ኢጄ ከሰን አርጎ ዋንተ ኤፍ ሁንዱ መከኛ ሁይ ጀቹራ አመኑቲ ወሬ ቢያ ረባ ሀለ ከሰማን ማ ከሰ ወጀኑ ባየቶኮ ገረ ኢልሞ አርገቹ ገረ በቃ ጅሬኛ ገረ ወሪት ወሊን አባመና ከኛ ወሊን ጅራኑ ባይቶኮ ያዳ ጅራ እንደምት ከኛ ይኩን ቤከማዳ ከናፉ የቾ ወከኔሩም ተኔ ጀርተን ይወጅራታን ከኔልሞ በርባዳን ኢንሻአላህ ገላቲ ልሞ ከሰን አርገጣ ሲኒንጀላ ከኔሞ ሄኔሩም ነ ቡልቲ ለጃራዳ ሲኒንጀላ እና በቃ ማንልቹ በርባደ ሲን ተፈካቴ ዳይማ ባይ እንጃላዳ ዳይማ ባይ ነማርቲ ደስናይት በቃ ዳይማ ነቹራ ንጃላዳ ዳይማ ዶኩመንቴ
injiramte bakka daa'ima kana yeroo fakkeenyaaf abbaa manaa keessanii wajjiniin ijoollee keessan qabatanii keessattuu yeroo biyya arabaa kana jirru jechuudha. Biyya arabaa kana biyya kan keenyatti hamma kana miti yaa amma kana garuu itti fufee jira. Jalqaba biyya keenyatti yaa ijoollee yoo dhalatti manuma ta'essi abbaa manaas illee warra qabeenya qabu warra xiqqoo ishii magaalaa keessa jirutti ijoollee wajjiniin wakii baha malee jechuudha. Hamma kana kan haadha manaa waliinis wakii bahullee baay'ee hin jiru asirratti. Ta'atu immoo erga biyya kana dhuftanii jaalalli isin ijoolleef qabdan ofii jaalalli isin abbaa manaatiif qabdan baay'ee tokko akka kiyyatti jechuudha baay'ee tokko edee jira beektanii maaliif akkaataa jarri laayivii waliin dabarsan yoo ilaaltan jechuudha akkaataa jarri ijoollee jaraa itti jaallatan bakka ijoollee jaraa abadan nuti ijoollee hin lollaa maal jennaa ammaan gama kiyyaan ni jaalladha yoo jarri waa balleessan garuu ni lola wallaahi alazim haatiniif abbaan garuu jechuudha ijoollee jaraa hin lolan yoo jarri maal balleessan illee xaxxanii ilaalan beektanii ganaan hojjettu jiraate angaruu ni lola akkaataa jarri ijoolleedhaaf jaalala kennan kana ilaalaa galamee ijoollee jaraa hin lolan yoo jarri maal balleessan haa ta'u rakkoo hin qabu jedhanii ijoollee jaraa bakka sammuu jaraa bittinne godhaniif fataa gochuu barbaadu malee jechuudha akka ijoolleen jaraa siqqan jettuun barbaadan beektanii garuu biyya kan keenyaatti ijoollee waan daa'im xiqqishoon waggaa 2 waggaa 3 waa balleessan jechuudha ni qimmiidhamti ulee ni beektanii qalloo xiqqoodhaan ni garafamte maaliif hin adabamte jechuudha akka biyya keenyaatti garuu asirratti maali yeroo jara kana mulaaltanii ijoollee sabiyyiin kun homaa hin beektu waa balleessinii midhaan waa hin beektuudhaaf akkas gooteedhu malee jechuudha ijoollee jaraa takkaa jara wallaahi laazim takkaa jara ani jechuun mana hin beeku kaa mana hin jiru kanatti ijoollee jara akkas godhanii hin beekan waan isin ajaa'ibu yoo isii waa balleessi yoo isii waa cabsite yoo isiin televezyiinii cabsite inuma xaxxedhu malee jechuudha ijoollee jaraa dubbatanii ijoollee jaraa sammuu jaraa intalaan jira bakka akka sammuun jaraa firii ta'ee yeroo hunda ilkaan jaraa agarsiisa kolfaa jaraa wajjin taa'anii barbaadanii yeroo isa laallee jedhu jechuudha. Jaalalliin daa'immaniif qabu utuu argadhee kiyyallee akkasii ijoollee kiyyaa akkas godhadhe kan jiru bakka baay'ee tokko na hawwisiisa. Inshaallah hunduma keenyaaf jechuudha. Hunduma keenyaaf warra biyya ormaa keessa jiru warra biyya ormaa keessa rakkatee mana namaa keessa hojjetaa jiru jechuudha. Hunduma keenyaafuu inshaallah rabbiin jireenya gaarii bultii gaarii nuuf haa kennu jireenya gaarii akka ijoollee arganne akkuma jiraallee bashannannee biyya keenyallee biyya nagaa nuuf godhee maatii keenyatti fira keenyatti biyya keenyatti biyya ollaa keenyatti jechuudha nagaan gallee jireenya gaarii akkasii jiraannu rabbi nu haa godhu dhugaa rabbii baay'ee tokko na gunjaa isa bakka yeroon jiraa wajjin hin deemu bakka waan itti dhagahama beektanii hin qannaatiin ani jenna dhugumatti hin qannaa bakka na inaafsisa beektanii wallahi laazim bakka yeroo jarri akkas ijoollee jiraatti uffisanii harka qabatanii warraniif abbaan manaa wal bukkee banii ijoollee jira tapha kamtu caala inni geessanii taphachiisan wayii anillee tun akkas ijoollee argadhee akkas taphachiisee abbaa manaa kootii wajjin fataa jedhe kan jedhu baay'ee tokko natti dhagahama isiniin jedha inshaallah rabbiin nama jireenya gaarii jiraatee ijoollee illee argatee biyya keenya keessatti waan beektanii waan namoonni jireenya gaarii yoo qabaatanii ijoollee yoo dhufte ijoollee keessan seeraan qabachuu dandeessanii jireenya hin jirre immoo gayaa ijoolleen akkuma abbaan guddatti waan ta'eef kanaafuu waan nuti dubbachuu qabnu jireenya gaariidha inshaallah isiniin jedha hordoftoonni marimaa alii viidiyoo kiyya naaf laalaa na jajjabeessaa laayikii sheerii koomentii naaf godhaa isin jaalladha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa oduu wal jajjabeessine baay'ee gaariidha dhugaa rabbii amma fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 walii gadhiisne walii laallee rakkoo waan dogoggora ta'e walii barreessine baay'ee jira amma fakkeenyaaf dur jechuudha otoo YouTube kana banateen bakka bintanaa kana drama wanta adda nama musalsala adda kana filmii hindi banaamni intiramti kan jarree intana akka musalsalaatu hojjetan jechuudha kana hundayyuu sarchii goonee yaa giroo ko jennee jechuudha sa'a tokko ta'u sa'a lamas ta'u wantichi diraamichi sun arfatee ni ilaalla garuu nuti intiramti nummuu wal jajjabeessuun beenu bakka amma akka ta'e garuu naan galu amma zeegaa biraatu laaltanii jechuudha peejiin jira guddaa bakka wal guddisanii beektanii sheerii waliif godhanii wal jajjabeessu jechuudha garuu keenya ammaaf akka ta'e hin beeku nuti amma fakkeenyaaf reefin jalqabaa jireetu kan namte garuu kan nuti kan jira deemnu eenyunnii warra peejii gurguddaa qaban jira deemna malee ishee xiqqoo kana hin tuffanna ammaaf akka ta'e hin beeku maaf wal tuffannaa
utuu waliif ilaallee wal gargaarra jenne gaarii fakkaata. Na kanaafuu isin dheeressu galatooma isinin jaalladha isin kabaja. Na du'aa godhaa hundi keessanuu inshallah. Bye bye.